Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastiin Fana keenya har'aa eegaleetii kan inni jiru poodkaastiin Fana keenya har'aa dhimma marii waqtaawaa irratti xiyyeeffachuudhaan torbaniin marii kan taasifnudha kan qabanneetti dhiyaanne mariin keenya har'aa dhimma daawwannaa ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Veetinaamitti daawwannaa isaan tibbana taasisan irratti xiyyeeffachuudhaan Daagimaa Deessaa waliin mariinatti taasifnudha. Daagimaawiin bagana gaanufti. Bagana gaanniiti. Ayyee dhimma marii keenya eegaluudhaa fi ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed tibba kana gara Veetinaamitti imaluudhaan daawwannaa taasisaniiti kan isaan jiranii daawwannaa qofaas miti yaa'ii P4G jedhamu irrattidha kan isaan hirmaataniiti jiranii. Mee gara daawwannaa isaan taasisanii fi dhimma daawwannichaa irratti akkasumas immoo dhimma yaa'ichaa irratti utuun seeniin dura waa'ee Veetinaam maaltu dhufa waa'ee Veetinaam maal beektaa? Maali qophoofte jirta? Dhuguma ministeera muummee Dr. Abiy jila isaanii qabatanii Veetinaam turan tibba darbee. Miidiyaaleen addunyaallee dhimma kana kaasaa turan. Veetinaam gaafa sammuu namaatti dhuftu Ameerikaan biraan dhabamtu. Sababni isaa biyyoota addunyaa keessa yoon dogoggoruu baadhe biyya yeroo sanatti humna addaa yookiin dinagdeedhaan sirriitti osoo hin badhaadhin waraana Ameerikaan yeroo sanas biyya guddaa waan taateef weeraruu dhufte yookiin waraanuuf dhufte biyya mo'atteeti. Kanaaf Veetinaam dafee kan sammuutti dhufu isa biyya Ardeeshaa keessa kan argamtu. Kanaaf jalqabatti sammuu namaatti kan dhufu Ameerikaa wajjin wal qabata. Osoo inni Ameerikaanis filmii Veetinaam wajjin wal qabate baay'ee hojjette. Akka moomneetti yaaddee jechuun garuu moomteetti seenaanis kan ragaa buusa. Kanaaf dhimma Veetinaam gaafa yaadnu isa yeroo sanatti waraana wajjin wal qabatee Veetinaam akkamitti biyya guddoo Ameerikaa jedhamtu biyya meeshaa waraanaa maallaqaa yeroo sanatti amma ragaaleen arganne waraanaaf ramadame gara doolaara biiliyoona 686 naannoo 1970 keessa jechuudha. 73 mo'amtee baate. Kanaaf maallaqa hangana baasuun waraan walakkaa miiliyoon ta'an kan gara Veetinaamitti ergite Ameerikaani garuu akkasumatti ta'u wanni goote mo'amte. Maaliifi injifannoo kanatti kan seente yookiin immoo Veetinaam kan muuxannoorraa argama waan ta'eef inni jalqabaa kutannoo hawaasaa isaati. Kutannoo uummata, kutannoo lammiileeti. Lammiileen immoo kutannoo akka qabaataniif immoo hooggansi barasanii gahee guddaa taphate. Inni kaan riphee lolaa wajjin wal qabate. Riphee loltoonni biyya isaaniif kennaniit lubbuu isaanii kaffalan aarsaa kaffalaniit of kennaniit kan waraanan hin dandeenyedhan maa ragaalee gaafa dubbisu loltoonni Ameerikaa riphee loltoota Veetinaam hin dandeenye argachuu hin dandeenye qabachuu hin dandeenye kan jiru. Inni kan biraa teekinooloojii waliin wal qabatee Veetinaam bara sanillee waan gara fuulduraatti harkaanfachaa turte. Maal jedhan yoo xiqqaate gara dhibbeentaa 93 kan ta'u mana hundaa keessatti TV yookiin televezyiiniin jira Veetinaam keessatti. Kanaaf mootummaan yeroo sanii maal godhee waan achi jiru sana uummatatti agarsiisaa ture. Waan biyyatti keessumattuu kan waraana waliin wal qabate. Walumaa galatti garuu Veetinaam biyyi xiqqoon bara sanii biyya amma sadarkaa guddinaanis beekamtummaanis dhagaamtummaanis addunyaarratti dhageettii qabdu kun sababni isin mo'atte sun teekinooloojii akkuma jenne kana inni kan biraa kutannoo mootummaa inni kan biraa kutannoo hawaasaa yookiin kan lammiileetiin biyyi xiqqoon sun addunyaa mo'attee kan jedhu yookiin Ameerikaa mo'attee. Sana qofaa miti keessumattuu kan itti kaaste keessaa industirii maanufaaktcharingiitiin illee hedduu beekamtudha. Biyyi kun seenaa sana kan Ameerikaadhaa wajjin wal qabatutti utuun seeniin dura biyya hiyyummaa keessa turteedha. Achi waraanaan illee kan laaffatteedha. Maaliif waraana hedduudha kan isheerratti gaggeeffamaa ture. Sana booddee achi keessaa bayyanattee kutannoo mootummaatiin kutannoo lammiileetiin hiyyummaa sana keessaa bahuudhaaf tattaaffiiwwan taasifamaniin sadarkaa addunyaatti illee ekspoortii
olaanaadha. Waggaatti illee warra meeshaalee fi wantoota garaagaraa alergiiti. Alergiidhaan waggaatti doolaara biliyoona hamma 500 kan isheen export gootu yookaas oomishaalee biyya ishee keessatti. Biliyoonota lakkaa'aman jedhu ragaaleen gaafa. Ragaaleen isaan kuni kanaan beekamaa dhufuun ishee hojiin isheen hojjetaa turte gama industrialization'iitiin gana karaa manufacturing'iin damee qonnaatiin eegumsa naannootiin magariisummaadhaan hojii isheen hojjettee fi biyya ishee gara magariisomsuutti deemsisuunsee addunyaarraa fakkeenya akka taatudha kan taasise. Tuuristii wajjinis hedduu beekamti. Eeyyeeka gaarreen hedduu qabdi waan ta'eef akkaataa isheen itti gaarreen qabdu kana misoomsitee gara magariisaatti akkaataa isheen itti uwwiste viidiyoo tokko ilaalaa ture baay'ee nama hawwata. Waggaatti tuuristoonni biyyatti daawwachuudhaaf gara biyyattii seenan hedduudha. Galiin isheen tuurizimii lammiileen Itoophiyaa hedduu Veetinaam jaalatudha ragaaleen kan hin argine. Sirriitti atumtiyyuu viidiyoo dhumarraa yoo ilaalte utuu naqee ilaalee jetta kaka'umsa si keessatti uuma. Gaarreen isaallee magariisadha guutummaadha gidduun isaa bishaanidha kan yaa'u sun biyyattiin akka isheen qabeenya qabdu sana sirriitti akka itti fayyadamtu qabeenya qabaachuu beektee immoo gara faayidaa biyyaalessaatti jijjiiruunsee fakkeenyummaadhaan kan ishee kaasu deebi'es immoo baay'ina uummata Itoophiyaa jala akka dhufudha. Ragaaleen nan argadhallee naannoo miliyoona 97 kan Itoophiyaa immoo gara miliyoona 100 olidha sanatti tilmaamama waluma jala jira walitti dhiyaata waan ta'eef haalli Veetinaam keessaa kan Itoophiyaadhaa wajjinis wanti wal fakkeessu wantoota hedduu jira. Ragaaleen argisiisanis kanadha waan ta'eef keessumattuu tuuristii waliin wal qabate maaliif kan lammiilee Itoophiyaas lammiileen addunyaas gara Veetinaamitti waan irraa fudhannuu qabna waan ta'eef dhimma kana kaasna. Teekinooloojiitiin badhaatteetti garuu waan qabdu sana gaarreen qabdu sana misoomsiteetti osoo inni biyyi keenyas garasumatti kan deemaa jirtu. Dilbii qabeenyi qabnu hedduu qabnaa waan qabnu sana misoomsineetti miti lakkoofsi turistootaa baay'achaa galiinis akkasitti kan baay'achaa kan dhufu. Kanaaf Veetinaamis waan kana qabdi garuu waan lamaan sadii kan miidiyaaleen garaagaraa kan isaan agarsiisu inni jalqabaa nageenyaaf. Mijataadha naannoo sun yookiin biyyi sun kanaaf namoonni hedduun garasitti deemanii waa ilaaluu barbaadu. Akkuma lammiilee biyya keenya wajjin waan isaan wal fakkeessan tokko maayinni keessummaa simachuu waliin wal qabateetu akka kan isaanitti simatu dafanii ofitti madaqsu kan jedhus ni jira. Kan biraa nyaata mi'aawaa qabu dhangaa qabu biyyi keenya soo agiite immoo sablammoonni hedduu nyaata aadaa dhangaa babbareedoo qabu waan ta'eef kana beeksifteeti. Veetinaam addunyaa irratti beekamte kanaaf waan baay'ee irraa barachuun danda'ama. Oomishaaleen biyyattii illee gabaa addunyaa keessatti baay'ee barbaadamaadha. Kophee Veetinaam jennaan. Kophee Veetinaam surreen illee kofoon eeyyee sana wajjin wal qabate sun adeemsa keessaa hojii isheen hojjettanidha kan inni dhufe. Yaa'iin tokko tibba kana egaa biyyattiittidha kan inni geggeeffameeti jiru waggaa lamatti si'a tokkodha. Yaa'iin kun kan inni geggeeffamu P4Gdha kan inni jedhamu. Kaayyoon yaa'ii kanadha maalidha yennaa jette keessumattuu guddina magariisaa yookaas guddina magariisaa gaafa jedhamu dinagdee magariisaa ijaaruudhaaf sochiiwwan Itoophiyaan taasisaa jirtu wajjin kan wal fakkaatudha. Waltajjiin kun garuu yaa'iin kun biyyoota 8 tumsaan kan of keessatti qabatee jiruu fi biyyoota 12 kan eegaledha. Biyyoota 8 tumsaan hojjetan keessaa tokko Itoophiyaa akka taatedha. Itoophiyaa, Deenmaark, Kolombiyaa, Afrikaa Kibbaa, Veetinaam, Neezerlaand, Indooneeziyaa, Keeniyaa fi Kooriyaa Kibbaati. Isaan kun wal ta'uudhaan waltajjiiwwan kana P4G kan jennu kana waggaa lamatti si'a tokkodha kan isaan qopheessanii kan baranaa egaa Veetinaamittidha kan inni keessummeeffame. Egaa Veetinaam waltajjii kana otoo maaliif qopheessite kan jedhu sanatti tun deemini yaa'iin P4G jedhamu kuni maalirratti kan hojjetu yoo jette keessumattuu guddina magariisaa irrattidha. Kan inni xiyyeeffatu dinagdee magariisaa ijaaruu kalaqa carraa hojii uumtummaa tumsa waloo cimsuu irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Keessumattuu immoo waltajjiiwwan biyyaalessaa qopheessuu fi deeggarsa teeknikaa dhimmoota hir'isa qabeenya qilleensaatii fi furmaata isaa irratti
deeggarsa garaagaraa taasisuudhaan tumsaan waliin hojjechuu haala akkamiitiin qabeenya qilleensaa kana hir'isuun danda'ame gara dinagdee magariisaa ijaaruutti deemuun danda'ama. Keessumattuu dhimmoota gara hojii qabatamaatti seenuu irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Yeroo ammaa hedduun biyyootaa qabeenya qilleensaa hir'isuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnaadha kan isaan jedhani. Akkuma Itoophiyaan amma dursitee biyyoota dinagdeedhaan illee gurguddatan indastiriiwwan gurguddaa of keessaa qaban faana qabeenya qilleensaa kana hir'isuu qabna jechuudhaani kan Itoophiyaan dursitee jalqabde kuni Itoophiyaan gara hojii qabatamaatti seenteetti kan isheen jirtu. Sana ammoo deeggarsa faayinaansii ni barbaachisa. Sun biyya tokko qofaan kan galma ga'u miti. Kanaafiyyuu biyyoonni hundumtinuu tumsaan hojjechuu yoo qabaatanii fi kutannoo qabaatanii hooggansa waloodhaan yoo itti adeemame qabeenya qilleensaa kana hir'isuun ni danda'ama. Keessumattuu soorata bishaanii fi inerjii irratti walta'iinsaan hojjechuun akka barbaachisuu fi sanaaf haala mijeessuu fi tumsa waloo cimsuudhaaf kan xiyyeeffatedha. Yaa'ini P4G jedhamu kuni deebi'ees immoo galteewwan waltajjiiwwan jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti xiyyeeffatan kan akka COP29 kan amma itti aanee dhufu COP30dha. Isaan kanaaf immoo galteewwan yaadaa achirratti dhiyaachuu danda'an imaammatoota garaagaraatiif tumsa ta'uu danda'an maddisiisuudhaa fi dureewwan addunyaa garaagaraa irratti hirmaachifamuudhaan hayyoonni akkasumas immoo dhiibbaa uumtonni qooda fudhattoota garaagaraa hawaasni siviilirree akka irratti hirmaatudha kan inni taasifamu. Kalaqaa fi carraa uumtummaa tumsuuf hariiroo hojiirra oolu maddisiisuudhaaf illee waltajjii gargaaru akka ta'edha. Faayinaansii jijjiirama qabeenya qilleensaa cimsuu fi ce'umsa qabeenya qilleensaa sadarkaa biyyaatti illee waliin gahuudhaaf kan hojjetu ta'udha. Yaa'iin kun kan tibba darbe ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed irratti hirmaatan. Hirmaachuu qofa miti asirratti. Akkuma amma jetti ilaal hojiiwwan dhimma magariisummaa irratti miti P4G. Haala qilleensa faalama naannoo faalan jijjiiroo waliin wal qabate yookiin hir'isoo waliin wal qabates dhimmi achi keessatti hin ka'a P4G irratti. Isa kana immoo biyyi keenya itti jirti hojjechaa jirti jechuudha. Kan sagantaa ashaaraa magariisa waliin wal qabates kaasuu dandeenya. Kanaaf waa wal qabatu jechuudha. Sirrumatti jechuudha ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi jilli isaanii yaa'ii sanarratti hirmaachuun sirruma jechuudha. Maaliif muuxannoo qabnullee achirratti qoonnee irras ragaaleen agarsiisanis kan mul'isan yoo ta'e jechuudha. Amma yaa'iin kun Itoophiyaa keessattis immoo akka gaggeeffamu dabaree fudhattee isaaf immoo hedduu akka isaan galateeffatan kabajni lakkatti dhaga'amu Dr. Abiy Ahmed ministeera muummeellee kan isaan ibsan waan ta'eef daawwannaatiin wal qabate yookiin mari'achi irratti hirmaachuu qofa osoo hin taane carraa kanallee arganneera. Carraa kana immoo kan arganneef waan hojjenneef osoo hin maal irratti waan amma dhimma magariisummaa irratti waan hojjenneef dhimma faalama qilleensaa hir'isoo waliin wal qabate waan hojjenneef carraa kana kan argan osoo hojjetin dhimma kana carraa kanaayyuu argachuu dhiisuu malta. Keessumattuu yaa'ichi mata duree maal jedhuun gaggeeffame sitti fakkaate ce'umsa magariisa waaraa fi uummata giddu galeessa godhate. Ce'umsa magariisa waaraa. Ce'umsa magariisa waaraa guddina magariisa waaraa gaafa jedhamu dinagdeewwan biyyattiin keenya amma yeroo ammaa karoora waggoota 10 keessatti illee qabatteetti kan isheen jirtu. Dinagdee magariisaa waggaa jedhamu dinagdee dandamataa fi kan raafamuu hin dandeenye garuu dinagdee magariisaa kan qulqulluu ta'e kan riisaayikil gochuu danda'u irra deebinee haaromsaa itti fayyadamuu kan dhalootatti ce'uu danda'u ijaaruudhaaf wajjin wal qabate Itoophiyaan kan irrattidha kan isheen xiyyeeffatteetii jirtu. Keessumattuu immoo yaa'ichi kan inni irratti xiyyeeffatu damee inerjii haareffamaa yookaas anniisaa haareffamaa irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Veetinaamitti gaggeeffamuunsaa kunis karoora kaayyoo tokkodha kan inni qabu. Veetinaam fakkeenyummaan ishee damee indastiriitiin qofa utuu hin taane indastirii anniisaa maddisiisuu yookaas anniisaa ijaaruutiin illee fakkeenya olaanaa waan taateef fi sanarratti biyyattiitti gaggeeffamuunsaa muuxannoo guddaa akka horatamuu fi Itoophiyaan illee sanarraa akka argattuuf gumaacha olaanaa kan taasisedha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis
waltajjii kana irratti kan isaan kaasan kan sila ashaaraa magariisaatii fi piroojektota sadarkaa biyyaalessaatti illee qabamanii jiran achirratti muuxannoo isheeti kan isaan ibsanii muuxannoo Itoophiyaan qabdu damee ashaaraa magariisaatiin adeemsa dinagdee magariisaa ijaaruu fi guddina magariisaa fuulduratti arguudhaaf karoorfattee hojjetaa jirtu irratti illee ibsa bal'aadha kan isaan kennanii turanii dabalataan ammoo wantoota Itoophiyaan amma jalqabbii dinagdee waaraa irra jirtu kanaaf wantoota wal fakkeessu Itoophiyaa fi Veetinaamiin sana irratti illee muuxannoo qooddatanii akka isaan deebi'anidha kan isaan kaasaa turan. Egaa daawwannaa kana irratti waan hedduu muuxannoo irraa jijjiirrenne waan Itoophiyaan qabdu waan Veetinaam qabdu irraa qooddannaa waan Itoophiyaan qabdu immoo ni qooduuf. Achirratti Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amanteen gita isaanii waliin marii taasisaniiru. Yeroo gita isaanii waliin marii taasisan dhimmoota gurguddoo irra taasisan yookiin muuxannoo jijjiiran keessaa inni tokko dhimma hojii qonnaa waliin wal qabate. Hojii qonnaa gaafa laallu immoo muuxannoo guddaa Itoophiyaan keessumattuu inisheetiiviidhaan hojjechaa jirtuu fi bu'aan irratti argamaa jiru keessa oomisha ruuziiti. Muuxannoo ruuzii oomisha ruuzii waliin wal qabatee qabnu qoodneerra jechuudha. Akkasumas amma hojiiwwan wanni ashaaraa magariisa yookiin sagantaa ashaaraa magariisa waliin wal qabate hojjetaman akkuma jiran ta'e dhimmi kunis ka'ee muuxannoon Itoophiyaan qabdu qoodameefira jechuudha. Damee qonnaa irrattis Veetinaam kanaan adda dureedha. Utuu dubbannu keessumattuu kan Dr. Girmaan kaasan yeroo hedduu inisheetiiviiwwan qamadii fi ruuzii inisheetiivii kan kuduraalee fi muduraalee maaddii guutuutti hojii wal qabatee illee Itoophiyaan kan isheen jalqabdee jirtu sana irratti gumaacha olaanaa taasiseefii jira. Maaliif ija guuttee dubbachuudhaaf itti jirra garuu isinirraa immoo maal argachuu dandeenya keessumattuu immoo ce'umsa qonnaatii wajjin wal qabatee indastiriiwwan Veetinaam keessa jiranii hedduun isaanii teekinooloojiidhaan deeggaramuudhaan qonnaawwan gaggeeffaman sunneen Itoophiyaadhaaf fakkeenyadha jalqabbii isheen itti jirtu amma Itoophiyaan gara makkanaayizeeshiniitti ce'aati kan isheen jirtu damee qonnaatiin. Sanarratti ammoo Veetinaam dursitee eegalteetti waan ta'eef makkanaayizeeshiniin damee qonnaa Itoophiyaa deeggaruu danda'u maali kan jedhullee achumaan muuxannoo qooddataniiti kan isaan jiran. Dur waan akkanaan jiru muuxannoo fudhachuuf biyya alaa yeroo deemamu harka qullaa deemta harka qullaa gaafa siin jedhu waa of harkaan qabdu. Inni amma kan garaagarummaa qabu maanni kanan qaba isinirraa immoo kanan fudhadha. Kanan qaba isin immoo waan kana immoo narraa fudhadha waan jedhu harka qullaan deemamne jechuudha. Inni kun maal godha birmadummaa biyyaallee kabachiisuu keessatti maqaa biyyaa jijjiiruu keessatti illee gahee qaba. Harka duwwaa yoo deemte lakkiin qabnu siin kennu siin jechuu danda'u yookiin jira miti akkaati of gadi qabdu akkaati of gad qabdu tokko si taasisuu danda'a. Gaafa waa harkatti qabattu garuu qaba maan. Ija guuttee deemtu. Maaddii guutuu qaba jalqabeera. Inisheetiiwwan hedduu qaba. Inisheetiivii qamadii kan ruuzaa kanneen biroos qaba. Akkasumas immoo dhimma hojii magariisummaa waliin wal qabatees qaba. Industrializationidha yookaas jalqabeera jira waan harkaan qabuun qaba. Isin immoo na dura waa jalqabdaniitu waan ta'eef teekinooloojii ta'uu danda'a ogummaa ta'uu danda'a yaadallee ta'uu danda'a naa kenna jechuun waan salphaadha. Namni ani harka duwwaa si dhufee naa kenna jechuurra waa qabadhi ishii kanan qaba meeshii kanarratti immoo waan haa guute yoo sin jedhu atis duubatti hin deebitu jechuudha. Kanaaf garaagarummaan daawwannaa biyyoota alaa inni durii fi nammaallee kan wajjin wal qabsiisnee kaasuu barbaade. Keessumattuu kan itti amma na yaadachiiste industirii babal'ina industiriitii wajjin wal qabate Itoophiyaan sadur ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa Veetinaam bulchiinsa yooyootti taasisan keessumattuu magaalaa industirii jedhamteeti kan isheen beekamtu bulchiinsi yooyoot kun magaalattiin hedduu bal'oodha. Indastiriiwwan gurguddaa fi teekinooloojiiwwan garaagaraa fayyadaman hedduudha kan keessa isheetti jiru. Industirii isaan daawwatan keessaa tokko industirii oomisha paanalii soolaarii kan anniisaa aduu kana ittiin maddisiisuun danda'amu sana kan oomishuudha kan isaan daawwatanii turani. Achirratti yaada tokkodha kan isaan kennanii turani. Keessumattuu Veetinaam dandeettii alergiitiin biyya adda duree fi bu'aa qabeettii taatedha. Sanaaf ammoo muuxannoo isheen
keessumattuu Itoophiyaan alergiidhaanii amma jalqabbiiwwan isheen jalqabdee jirtu ni jira. Keessumattuu damee oomishaalee qonnaa irrattidha. Hedduminaan kan isheen biyya alaatti ergitu. Sanaan muuxannoo muraasni qabdi. Garuu damee indastiriitiin oomishaalee garaagaraa oomishaalee industirii garaagaraa oomishuudhaan biyya alaatti dabalanii biyya alaatti erguudhaa wajjin wal qabate Veetinaam muuxannoo olaanaadha kan isheen qabdu. Fakkeenyaaf jedhanii kan isaan industirii oomisha paanalii kan soolaarii kana kan isaan kaasanii imaammanni keenya anniisaa haareffamaa irrattidha kan xiyyeeffatudha kan isaan kaasan yaada industiricha keessa dhaabatanii kennaniin. Imaammanni Itoophiyaa anniisaa haareffamaa irrattidha kan xiyyeeffatu. Anniisaa haareffamaa keessaa immoo humna aduu maddisiisuu fi itti fayyadamuu irrattidha kan inni xiyyeeffatu waan ta'eef Veetinaam muuxannoo kana industirii kana keessatti wayita oomisha paanaalii soolaarii kana oomishanitti teekinooloojiiwwan roobootii garaagaraa fayyadamuudhaan oomisha bal'aadha kan isaan oomishanii sun immoo sadarkaa idil-addunyaattis sadarkaa alergii guuteeti kan inni oomishamu waan ta'eef gama sanaan muuxannoo sana irraa fudhachuu deebi'ees immoo Itoophiyaa keessatti akka isaan dhufanii industirii kana hundeessanillee Itoophiyaa keessatti oomishuudhaanii gara biyya alaatti erguu danda'an tokkoffaan isa kanadha kaayyoon keenyadha kan isaan kaasanii sanaafis immoo affeerraa taasisaniiti kan isaan jiran abbootii qabeenyaa biyyattiitiif inni lammaffaan Itoophiyaan anniisaa adduma oomishuudhaa fi haala mijataa ni qabdi. Kanaaf ammoo dhufanii biyya keessatti oomishanii alatti erguu qofa otoo hin taane biyya keessatti illee anniisaa aduu kanaa oomishuudhaanii akka isaan gabaa biyya keessaatiif fi fedhii biyya keessaa guutanii fi waamicha taasifneerraa isa kanarratti ofiis fayyadamanii biyya fayyadaman kan taasisan. Osoo daawwannaa inni kan biraa dhimma Smart City waliin wal qabateeti. Smart City kan magaalaa ammayyaa Smart City Veetinaam magaalaa Hanoi jedhamtu kan isaan daawwatan. Inni kunis immoo hojii misooma magaalaa Itoophiyaaf qaama muuxannoo guddaa akka ta'e kan isaan ibsan jiru. Egaa muuxannoo gaggaarii idil-addunyaa qindeessuun projektoota magaalota garaagaraa keessatti amma Adaamaa Ukaasti Smart City jalqabdeetti gara magaalaa Finfinnees gaafa dhuftu sosochiiwwan jijjiiru jechuudha. Jijjiiru qofa osoo hin taane qabatamaanis kan jiran jechuudha. Kanaaf waan duraan kaasni san qabna waan qabnu dabalataan immoo deemnee yeroo daawwannu immoo waan nu irra ta'e immoo fudhannee dhufna jechuudha. Kanaaf daawwannaan kun adda taasisaa. Osoo inni daawwannaan inni kan baranaa kuni waggoota dheeraa booda yoon dogoggoruu baadhu 1976 booda daawwannaa isa jalqabaa hooggantootaan taasifame kan jedhu miidiyaaleen kan nimti Veetinaam fakkeenyaaf ejensii oduu Veetinaam kan inni baase tokko isa kanaaf waan addaa jechuudha. Hariiroo dippiloomaasii bara 1976 akkuma jalqaba kaase hundeeffame booda hoogganaa mootummaa Itoophiyaa tokko Veetinaam keessatti daawwannaa taasisuun adda isa taasisa yookiin immoo isa jalqabaa ta'ee inni kaasan ni jiru. Ministeerri Hajaala isaanis wajjin jila isaanii wajjin turaniiru waan ta'eef Geediyoon Ximootewoos isaanis waan kaasan qabu keessumattuu hojii amma waan daawwatamee jira miti kan Smart Cityin daawwatameera. Industiriin daawwatameera kan soolaarii warra oomishan daawwatameera. Kanaan achi immoo hojii hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu waliin wal qabatees mariin garaagaraa taasifameera. 1976 hariiroon kun kan jalqabame daran immoo akka inni cimuuf hojiiwwan hedduun akka hojjetamuuf hariiroo gamleemeenii waliin wal qabatees mariin guddaan akka taasifames kan isaan ibsan. Tibbana immoo kan ministeerri moota kominikeeshiniis ibsa baasee qabamte yaada kenne qaba. Hojiin yookiin daawwannaan tibbana taasifame daawwannaa milkaa akka ta'es kan kaasanis ni jira. Sana qofaa miti daawwannaatti dabalataan mariiwwan gamlameenii biyyattiidhaa wajjin taasifaman sana wajjin wal qabatee tokkoffaa ministeera dhimma alaatii wajjin waliigalteen mallatteeffame ni jira. Dabalataan ministeera hojii fi ogummaatii aadde Mufaariyaat Kaamilillee kan isaan irratti hirmaachuudhaan mallatteessa waliigalteewwan walta'iinsaa mallatteeffamaniiti kan isaan jiranii. Otoo dubbannu kan sila industiriidhaa hojii sii kaasee ture teekinooloojii Veetinaam industiriiwwan keessatti fayyadamtu roobootii bal'aadha. Teekinooloojii roobootiin immoo humna namaa qusachuu saffisa oomishaatiif olaanaadha waan ta'eef yoo industiriiwwan kanneen muuxannoowwan biyyattiin qabdu gara Itoophiyaatti finne tokkoffaa
oomishuu danda'uu qofaa otoo hin taane yookaas haala mijataa investimentiidhaaf Itoophiyaan qabdutti dabalataanii teekinooloojiiwwan roobootiidhaaf biyyattii keessatti yoo madaqfame tokkoffaa dargaggoonni yeroo ammaadhaa teekinooloojiitti madaqaati kan isaan jiranii gama teekinooloojiitiin illee fayyadamtoo akka taatudha Itoophiyaan kan isaan kaasanii turan Dr. Abiy Ahmed illee sana wajjin wal qabatee roobootii dandeettii teekinooloojiitti fayyadamuu fi teekinooloojii itti madaquutii wajjin wal qabatee carraa hojii uumuudhaaf illee gumaacha olaanaa akka qabudha waan ta'eef waliigalteen walta'iinsa mallatteeffame illee irratti kan xiyyeeffatu. Kanaaf waan hedduutu achirratti taasifame. Magaalittii argite amma ministeerri muummee yeroo daawwatan argite bidiruu xiqqoo irratti magaalaa keessa jira bishaan jira. Daawwattootaaf yookiin immoo hooggantoonni akkasii hooggantoonni olaaloo addunyaa gaafa dhufan gaafa achirratti wanni jedhan biyyittiin sadarkaa kamirra akka geesse illee itti mul'isuu dandeessu. Hangam dhiibbaa uumuu akka dandeessu ittiin agarsiista jechuudha. Kanaaf waan hedduu irraa barachuu dandeenya. Kan qonnaa turaniiru akkuma jalqaba kaasne mariiwwan hedduuti kan taasifamaa turanii. Inni kun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuutiin kan gama dippiloomaasiitiin cimsuutiin dabalataatti abbootiin qabeenyaa biyyattii jalqaba isaatti waa kakkaasaa turte waan qaban fidatanii ofiifis fayyadamanii biyyas akka isaan fayyadan taasisuu keessatti karaa hedduu baneera milkaadha kan jedhame kan keessa jechuudha. Waajjira ministeera muummeerraas Bileenes Yumis waan kaasan qabu. Gaafatamtuun press secretary waajjira ministeera muummee isaa kaasu. Keessumattuu kan isaan kaasanii turanii daawwannaan ministeera muummeedha. Yeroo baay'ee kan inni irratti xiyyeeffatu walgahii yookaas yaa'ii waltajjicha irratti hirmaachuu qofaa otoo hin taane Itoophiyaan maal fudhattee deebiti kan jedhu irratti kan isaan xiyyeeffatan. Daawwannaan indastiriidha. Itoophiyaa keessatti indastiriiwwan jalqabamanii jiran ni jiru. Sheediiwwan garaagaraa paarkiiwwan indastirii garaagaraa babal'isnee rakkottaati achitti nu hojjedhaa isinis fayyadamaa nunis fayyadamaadha tokko ergaansa. Lammaffaa eegumsa naannawaa isaan keessa socho'aa turan yennaa argite ta'e bidiruudhaani. Eegumsa naannawaa kan gaarreen gurguddaadha kan isaan kan achitti mul'atu. Gaarreen kun garuu iddoo tokko iddoo magariisomne hin argitu ijaan. Magariisinni uffatee jiruu fi akkaataan itti eegumsi taasifameef deebi'ees immoo biqilaawwan achirra dhaabamanii jiranii ija namaatiif tokko boqonnaa sammuu kan kennudha. Lammaffaa biyyattiin hammam akkasiin xiyyeeffannaa kennitee hojjetaa jirtu kan agarsiisudha. Daawwannaan hariiroo biyyoota lamaanii caalmaatti kan cimsu akka ta'e kan Bileenes Yuum kaasanitti jiranii. Daawwannicha irrattis marii hariiroo waloo lamaanii dameewwan adda addaatiin cimsan mari'atamuullee kan isaan kaasanii jiranii. Damee dinagdee indastirii qonnaa fi damee birootiin biyyattii irraa muuxannoo argachuullee kan isaan kaasan abbootiin qabeenyaa Veetinaamis carraalee investimentii Itoophiyaa qabdu irratti akka hirmaatan marii bal'aan taasifamuullee kaasaniiti kan isaan jiranii. Kanaaf yaa'ii kanarratti hirmaachuunii fi daawwannaan isaan biyyattiitti taasisanii milkaa akka ture kan ati jettellee sana kan mirkaneessu. Maaliif bu'aa qabeessa kan jennuuf jechuudha. Inni jalqabaa inni durii nama garaagarummaa osoo kaasne dur hoogganaa tokko yookiin hoogganaa lama yookiin ministeera tokko yookiin ministeera muummees ta'uu danda'a. Isaan qofatu deema. Yoo baay'atee ministeera kan dhimma alaa yookiin hajaalaa jennu san isaan jila isaanii wajjin deemuu danda'u. Amma garuu seektaraan carraan hojii jira. Kan ministeera dhimma alaa jira hariiroo dippiloomaasii kan wabii midhaan nyaataa kan ministeera qonnaa jila isaanii wajjin kan hawaasummaas jechuun waan ittiin deeman san waan muuxannoo achirraa qooddachuu barbaadamu san guutummaatti argachuuf seektaroota kana qabattee deemuun hin barbaachisa jechuudha. Akka dirqamaattis ilaaluun hin danda'amu. Maaliif waan deemteef qabda waltajjii qofa miti. Waltajjii dabalataan kan P4G carraa arganneerra mitiire waan maaliif waan hojjenneef waltajjii sanaan alatti immoo waltajjicha qopheessuun waan guddaadha mitiire namoonni achirratti dhufan waltajjii irratti dhufan waan baasan qabdu galii dabalataa argatta jechuudha. Biyyatti daawwatu maqaa biyyaallee jijjiiruu danda'a. Konfiraansi tuurizimiidhaaf illee gumaacha olaanaa qabaata. Kanaaf sadarkaa biyyi keenya
irra jirtullee ilaalamee maqaan keenya addunyaa irratti akka beekamu taasifama waan ta'eef daawwannaa milkii qabu daawwannaa isa sirrii jedheetii yaada akka dhuunfaatti akka ogeessaattis jechuudha. Eeyyee 2027 egaa yaa'ii P4G kun itti fufa waggaa lamaan si'a tokkodha. Barana 2000 akka bara faranjootaatti 2025dha waggaa lama booda bara 2027tti Itoophiyaan yaa'ii kana qopheessuudhaaf dabaree fudhatteeti kan isheen galte yookaas xomboora fudhatteeti kan isheen jirtu. Yaa'ii kana irratti egaa xiyyeeffannaa bal'aadhaan hojjetamuun akka barbaachisuu fi Itoophiyaan waan qabattee achi gaafa dhattee waan argite qabdi achirraa immoo muuxannoo argatte qabdi muuxannoo sana waggaa lama kana keessatti yoo irratti hojjetame jalqabiiwwan jiran sana irratti immoo yoo waa itti dabalaa deemte keessumattuu misooma kooriidariitii wajjin wal qabatee misooma magaalaatii wajjin wal qabatee industrializationidha wajjin wal qabatee adeemsi seenti jirtu ni jira waan ta'eef sana irratti illee ogeeyyiin hayyoonni dhaabbileen garaagaraa gaafa dhufanii hirmaatanii waan Itoophiyaan an jalqabeera misooma magariisaa jalqabeera jettee kan isheen himatte suni tokkoffaa qabatamaa ta'a lammaffaa hayyoonni achirratti hirmaatanii fi dhaabbileen garaagaraa achirratti hirmaatanii qaawwaa Itoophiyaan qabduu fi bakka kamitti sirreessuu akka qabdu yoo yaada kennanii guddinni waloo fi walta'iinsi waloo kan jedhamu sun sana keessaan dhufa waan ta'eef komii hayyoonni amma yoo dhufan jechuudha. Komii tokko kaasuuf illee jechuudha. Waan ta'e sirratti arguu qabu. Inni kun gaariidha. Garuu muusii kana osoo dabaltan jedhusa. Garuu osoo waa tokko hin jiraatiin uumaan hin dubbatan afaanuma qabatanii ba'u jechuudha. Kun hundi akka inni milkaa'uuf immoo waan amma jennu yaa'iin hin gaggeeffamti. Yaa'iin yeroo gaggeeffamu Itoophiyaan kana qabdi jenneet himneeme addunyaaf jalqab kan amma bara 2025 gaggeeffame kanarratti 2027 addunyaan yoo xiqqaate gara biyyoota 8 mittumsaan kan wanni kana qopheessan ni dhufumtiire addunyaarraa dhufu qorattoonni dhufu hooggantoonni olaanoon dhufu waan jenne kana immoo qabatamaan agarsiisuu fi anarraa sirraas lammii hundarraa immoo waan hedduutu eegame jechuudha waan jalqabne kana fiixaan baasuun dirqamatu nurraa eegame jechuu barbaadeen. Ayyee yaa'ii kan bara egeree jedhama mitiire kan 2025 irra Veetinaam deemuudhaan hirmaatteetti kan 2027 immoo isaan dhufanii hirmaachuudhaaf jiru waan ta'eef nus lammiileen hundumtuu gamanumaaf keessumattuu hojii jalqabame kana tumsuudha yoo tumsine waan fedhe abbaan fedhe nu tuquu hin danda'u birmadummaa sin jedhe sana hamaam birmadummaan inni jalqaba wabiinaa nyaata mitiire. Qaawwa tokko addunyaan kan ittiin wanni siin jedhu isa cufnaan gaaffii hin qabu eenyu sitti irroorrisu kanaaf haatumsinuudha. Eeyyee marii keenya irraa yoo asirratti golamne ni ta'a. Ayyee galatoomiyatillee gaan kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastiin faanaa keenya har'aa dhimma daawwannaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Veetinaamitti taasisanii fi hirmaannaa isaan yaa'ii P4G irratti taasisanii fi ibsa isaan kennan irratti kan xiyyeeffate kan hanga ammaa ture waan faana taataniif guddisnee isin galateeffanna.